السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفوك جانا على خديجة ورطوب أكم جرتن نجاتيسني أشمار كفونة وروني عمل تاجرا وردتن اللي أكم جرتو دلقا مال فكاتا هندوما كيساني قبير رمضان مال فكاتا وزيم منا مدامين كاكا هي من مدامي وجدتيني وزيم منا مدامي مال فكاتا دلقا هو قبير رمضان مال فكاتا يسنين جرا أنا الحمد لله هندمت بريدة أقلت ربي اسم برا لك بريدة جرو أبدينك أبرب الرأي سننزل إن شاء الله أكسم لك مبارة موري لك إنها حارواتاتا سبسكرايب لايك شير قلتون هريوتك يسانيتيس شير قدا نقدسا والها قدفنو أنا بيتشايو سون تايمي وري channel تتقا قبوم كاكا هي channel تتقا قبوم ati channel guddaa qabdattus waliin tuffatin subscribe like share goone wal haa jajjabeessinu ka xiqqaa kunillee wal guddatee boru bakkee tokko ga'uu danda'a waan ta'eef wal guddisuu aadaa keenya haa godhannu wal haa qarqaarru isiniin jedha kanuma warri channel keenyaaf haarawaa taatanii subscribe nuuf godhaa waan tokko baasii tokko nama hin baasisiisu wal haa guddifnu inshallah yeroon booda hojiiwwan gaggaarii hojiiwwan bobboonsaa ta'e qabadhee akka dhufu abdii ofirraan qaba inshallah soo agasiif wal haa guddifnu wal haa jajjabeessinu yeroon booda wantoota koomedii ta'e diraamaa ta'e waan hojjetamu qaburraa jechuudha hojjechuuf qophiidha agasiif wal haa guddifnu wal haa jajjabeessinu subscribe hin qabnu channel haarawaa nu subscribe godhaan jajjabeessa isiniin jedha akkasumallee warri an haamaatii keessan ta'uu barbaadanii nu beeksisaa koomentii jalatti channel kana subscribe godhi jedha warri hajamtan linkii kaayuun akkasumallee namni biraa yoo dhufe like akkasiniif godhu share akkasiniif godhu akkasumallee anillee akkasiniif maatii ta'uun na beeksisaa isiniin jedha maatii keessan ta'uuf qophiidha anaafis like godhaa share godhaa laalamaa hin jiru wal haa guddifnu yeroo booda akkuma isiniin jedhe waan gaggaarii ta'e tokko qabadhee isiniif dhufa inshallah hamileen horaa yoo si hamileen horta achi baanee waan tokko dalaguudhaaf qophii isiniin jedha qaqqaaliiwwan nyaata kiyyas xumuree jira yookaan goolabutti deemee jira goolabaa jira isiniin jedha kino haa nyaannu isiniin jedha asumaan baay'isawee qophii tokko mudannoo tokkoon isinii hima mudannoo bismillah aleek mudannoo tokko isinii hima mudannoo gizee ramadaanaa qabu tokko ture mudannoo sun maali yoo jettani ana addisi biyyarraa dhufee akkas ji'a afur moo 5 waan hin guunne wayitii booda ramadaanni dhufe an kanan beeku kaa biyyarraa dhufe amma biyya keenya kunoo walitti bayanii mana tokkotti ilmillee mana haadhaa dhufee ollaallee mana nama hangafaa dhufanii iddoo tokko nyaatanii mire an akkas beeka kaan beeku kana akkasi adda ofii nyaatan kanatti hin beeku kaan warri iraamaa walitti hin dhufu asitti amma galgala hadhi ramadaana jedhan eega har'i galgala ramadaana iraamaa ta'e yookaan mana namaa deemti yookaan mana keenyatti dhufanii nyaatamanii jedhee bakka akkasitti yaadee jira karoorri kiyya akkas akka biyyaasi akaan annaa hin eege sirri ma eege osoo man eeguu deemtee rafte madamiin tiyya deemtee rafte yoomuma iraaman laata sa'aatiin maan kun yoom jedhee bakka ilmaa yaaddee keessa kiyyatti osoo akkas ta'u yatti hiriyaa tiyyaa takka bilbilee maali yoo hagam eegarree amma sa'aatii kudha tokko walakkaa ta'e yoo hagam biraam uftaa arree jedhee gaafadhe qophii hoo maalii jenna qophii warraa kan hiqaa torbee kana dalagaa mana si'achi oofte malee akka biyya keenyaa sanii iraamaaf walitti hin bayanii wali bayanii iraamanii guyyaa warri walitti dhufu guyyaa gaafii sooma hiikaniiti naan jette anachi booda bakka hedduu takkaan ofi gaddee wayi maatii keenya biraa yoo soo ba'uu baadhee jedhe baay'ee biyya yaadadhe jechuudha yaadaan gara biyyaatti deeme soo maal jechuu fedhee warri addisi biyyarraa dhuftanii yeroo jalqabaatiif marra tokkoffaa isinii ta'e sooma si iraamaa jirtan obsaa rabbi maatii keessanii nagaan isin haa galchu nu hundaayyuu maatii keenya rabbi nagaan nu haa galchu biyya hambaa dalagaa malee homaa bakka hin jiraami Ni akkam jedha akkasanii hin beekan wanti hundin iyyuu aadama biyya ofiitiin namatti tolaa isiniin jedha
Kana isiniin jedha mudannoo akkasii qaba mudannoo baay'ee nama ajaa'ibsiisus qaba. Garuu mudannoon tun Ramadaanaa wal qabattu jedhee waan yaaduuf amshir warri addisii biyyarraa dhuftanis amma biyya keessanii galtanii isiniin jedha galatoomaa.